Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akka moltan sagantaan BBC Afaan Oromoo jalqabe lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatan dinagdee biyyattii akka deeggaran ministeera muummee Dr. Abiy gaafatan. 1 ሚሊዮን የሚጠጋው ዲያስፖራን ሚሊዮን tokkotti tilmaamamu qarshii biyyatti erguu hanga danda'ame karaa baankii erguun dirqama lammummaa isaa bahuu qaba. ግዴታውን ሊወጣ ይገባል. Waldhabdee gidduu kana lixa Oromiyaatti ta'aa jiruuf eenyutu harkaa qaba? ABO'n ni gaddinaa jedheera. Maallaqaan bituudhaan nama ajjeesisuu akka dhaabdu ajjeechaa raawwatame keessattis adda bilisummaa Oromoo qooda homaatu akka hin qabne mirkaneessuu barbaada. Dhaabbilee waraanaa fi tikaa dhiibbaa dhaaba biyya bulchuurraa akkamiin bilisa gochuun danda'ama jedhus gaafanneerra. Kaanis ni jiru. Oduuwwan gaggabaaboo asliin qopheessiteetti sagantaa kana ammayyuu taana isiniif dhiyeessa. Turtii gaarii. Dhiphaan rakkoon nageenyaa kutaalee lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaa keessatti mul'ataa tureera. Keessumaa magaalaa Naqamtee fi Gimbii gidduutti daandiin cufamuun uummanni rakkataa ture. Darbee ajjechaan namoota nagaarratti raawwatus qaama kamiin akka ta'e hin baramne. Mootummaan maqaa osoo hin dhayin qaamni hidhate naannicha irra socho'aa jira jedha. Addi bilisummaa uummata Oromoo garuu wanti bana raawwate keessa harka kan qabne akkasumas immoo inumaa akka gaddee BBC'tti himeera. Zalalam Taaddasaa dabalata qaba. Namoonni baay'ee rakkachaa turan amma namoonni kun dhufanii Gimbii gaafa galan waan irra bula hin dhabanii waan nyaatan hin dhabanii fireen birrii shantamaa birrii balama galee nyaati akkas dabalee. Kun sagalee maltoota daandiin Naqamtee fi Gimbii gidduutti cufamuun rakkataa turaniiti. Guyyoota lamaanas haalli nageenyaa godinaalee Wallaggaa keessumaa naannoo Naqamtee Wallagga lixaa magaalaa Gimbii fi Najjoo haala gaarii irratti hin argamu. Eenyu dudduuba isaanii akka jiru beekuu baannus qeerroon daandii cufee uummatni rakkataa jira kanneen jedhan jiru. Amma gurgurtaa eenyu dhufee akka gulfii kana fuudhu ijoolleen naannoo sanaatti beekan nuuni imaltoota karaa deemna konkolaataa uumnee karaa cufamaatti baanamma nuun yeroo dhannu. Gama biraan ammoo namni dubbisne tokko dargaggoota daandii cufan arginuyyuu isaan qeerroo dhugaa uummata keenya bakka bu'an miti qaamni biraan dudduuba yoo jiraate malee jedha. Qaamni mootummaas eegumsa irraa eegamu gochaa hin jiru jechuun komatu. Walakkaan isaanii warra kaleessa dheengaddaa yeroo hojjetaa turedha. Walakkaan isaanii warra jijjiirama barbaadudha. Sababa kanaaf amma isaan Biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaatti abbaan adeemsa dhimmoota kominikeeshinii obbo Baayisaa Kumaa daandii kana kan cufee qeerroo naannichaa miti jedhan. Daandii kana humni cufee humna hidhatee naannoo lixa Oromiyaa kana keessatti humna deeggaa hidhatee toosichuudha. Dargaggoota hedduutu bahee daandii cufaa ture konkolaachistoota furtuu fuudhee fiigaa ture kan jedhu imaltootaa fi qaama nageenyaa naannichaarraa dhageenyerra akkamiin yaada kana haaluu dandeenyaa kan jedhuuf obbo Baayisaan. Dargaggoonni akka carraa hamma dhimmi isaanii qulqullaa'utti to'annoo jala jira. Rakkoo kana keessa hin jiran karaa jedhuun dargaggoonni bahanii kan karaa cufan kana irratti immoo qaamni nageenyaa keenyaf dargaggoota kana amansiisuudhaan hubachiisuudhaan karaan akkasaa kamuu ta'eeti kan jiru. Dabalataan torbanoota darbe keessa ajjechaa fi ukkaamsaan magaalaa Gimbii Dambidolloo fi Najjootti raawwatamaa turuu himaniiru. Magaalaa Gimbii keessatti ajjecha raawwatame kan jedhuuf qaamni poolisiis tahee uummatni waan bare akka hin qabne bakka bu'aan qajeelcha poolisii godina Wallagga lixaa Komaander Naggaaleny Baqqaabil himaniiru. Inni ammaatti namni ajjeesatti qaamii tarkaanfii irratti fudhates poolisiin hordoffii yoo godheyyuu eenyummaan nama kanaadha ammaatti hin beekamne. Ajjechaa suukaneessaan biraa raawwate magaalaa Najjootti yoo ta'u kanaan dura kantiibaa magaalaa Najjoo ta'uun kan tajaajilaa turan obbo Geetaachoo Addisuu irratti kan raawwate uummata mufachiisuu dhageenyeerra. Garuu ajjecha akkasii eenyutu raawwataa jira kan jedhuuf Komaander Naggaaleny halkan deemuun maatii biratti ajjeesuu malee waan bira geenye hin qabnu jedhan. Qorannee jirrutti maatiituma wajjin erga alatti gadi baasanii booddee etuma maatiin jiraniiti maatiin bukkeetti erga ajjeesanii booddee ol deebisanii mana keessatti abiddaatti qabsiisanii wajjiniin kan gubate ta'uu isaati. Gama biraan obbo Baayisaa Kumaa kanaaf qeerroon uummata keenya ittiin gaafatamuu jedhan. Qaamni hidhatee lixa Oromiyaa keessa socho'u loltoota ABO'tu waan akkasii raawwatee shakkiin jedhus barraa'aa tureera. Isa kanaaf dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa gaafadheera. Tarkaanfii suukanneessaa kanaa kan fudhate eenyu akka ta'e uummannis bira gahee hiriira bahuudhaan wayyaaneen daldaltoota maqaa qeerrootiin maallaqaan bituudhaan nama ajjeesisuu akka dhaabdu ajjechaa raawwatame keessattis adda bilisummaa Oromoo qooda homaatu akka hin qabne mirkaneessuu barbaada. Dabalataan daandii cufsiisuu keessatti qaamni keenya tokkollee hirmaachaa jiru akka sababiitti kan ka'u rukuttaa naannichatti loltootni keenya gaggeessanidha jedhan. Waraanni
waraanni bilisummaa Oromoo humna diinaa uummata Oromoo irratti bobba'ee ture Gimbii fi Naqamtee gidduutti tarkaanfii haleellaa fudhateen miidhaarraan ga'uurra warra dallalantu tarkaanfii kana uummata irratti fudhachuutti seene malee. Naannoo lixa Oromiyaatti qaamni hin beekamne maqaa abbaa torbeen socho'aa tureera. Qaamni kun qaama abaa'ootii laata jedhees obbo Toleeraa gaafadheera. Addi bilisummaa Oromoo humna addaan ijaaree torbee jedhee yookiin immoo waan biroo jedhee tarkaanfii fudhatu qabu. Tarkaanfii barbaachisu karaa waraana bilisummaa Oromoo fudhataa jechaadha. Gabaasa Zalaalam Taaddasaa dhageenye. Lammiileen biyya alaa jiran maallaqa ergan baankiidhaan osoo erganii dinagdee keenya fayyadaa jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad guyyaa har'aa paarlaamaatti dhiyaatanii gaaffiiwwan miseensonni gaafatan deebisaniiru. Baajanni biyyattii waggaa dhufuus ragga'eera. Caalii Nagaasaa waan irra oolan nutti hima. Ministeerri muummee Dr. Abiy dhaabbileen misooma mootummaa damee dhaabbileen dhuunfaa keessatti qooda hin fudhannetti seenuun dinagdee guddisuu osoo qabanii keessumaa ፕሮጀክቲውን ኤገሉ ማlee xumuruu rakkachuu isaanii dubbataniiru. ለመጀመር ነው ፕሮጀክት የሚነደፈው እንጂ ፕሮጀክቲን kan wixineeffamu sababuma jalqabuutiif jedhameeti malee xumuranii bu'aa sanarraa argamuun lammiileen akka fayyadaman gochuuf kan hojjetamu baay'ee muraasa. Projektiiwwan tokkoon wayita ilaallu tokko otoo hin xumuriin kan biraa irratti daddabaluuf sodaa tokkollee kan hin qabne xumuruuf ammoo kutannoon kan hin jirre ta'uutu mul'ata. Baajeta bara dhufuuf qarshii biliyoona 347 siqu ramadameera. Kana keessaas dhibbantaan 64 hiyyummaa hir'isuuf oolaa jedhan ministeerri muummee. Rakkoo guddaa biyyattiin qabdu keessaa tokko sharafa maallaqa biyya alaa ta'uus dubbataniiru. Kanaafis akka yaadaatti dhaabbata hundeessuun lammiileen biyya alaa jiraatan guyyaatti $1 tokkollee utuu arjoomanii nu fayyadaa jedhan. Dabalataanis lammiileen biyyattii biyya alaa jiraatan qarshii karaa baankii akka erganis gaafataniiru. yoo ta'u baate harka hattootaa seenaa jedhan. 1 ሚሊዮን የሚጠጋው ዲያስፖራ ወደ ሀገር ውስጥ በተለያየ ምክንያት ዲያስፖራን ሚሊዮን tokkotti tilmaamamu qarshii biyyatti erguu hanga danda'ame karaa baankii erguun dirqama lammummaa bahuu qaba. Maaliif yoo jenne qorichaaf qamadiif zayitaaf osoo hin rakkatiin hin sharafna mootummaatu itti fayyadama. መንግስት ይጠቀምበታል. Gama biraatiin waldhabdee biyyattii keessatti ammas dhalatu hir'isuu qabna kan jedhan Dr. Abiy wantoonni akkanaa yaada hoggantootaa waan fudhataniif turtii keessa dinagdee biyyattii miidhuu danda'u jedhan. የተፈጠረው ሁኔታ ለማደፍረስ እዚህም እዚያም nageenya amma jiru booressuuf asiis achiis yaaliin hin jiru jechuu miti. Yaaliin ni jira garuu eessayyuu hin gahan. Mootummaan tokkoon isaan beeka karaattis ni hambisa. Abjuudha malee jijjiirama dhaabuu kan danda'an miti. Gabaasa Caalii Nagaasaa dhageenye. Oduuwwan gaggabaaboof Aslii Galgaloo. Yooyaa dhaggeeffattootni oduun teenya gaggabaaboo taqarratan qorannoon haarettiin fayyadamaan sanyii mirkaanofteetiif fooyya'uun maal qonnaa qamadii Itoophiyaa harka 14tiin guddisitee jette. Yoo maal akkana Itoophiyaan hundiinuu fudhate tooniinus miliyoona qamadii argachuu danda'anii jedhan. Liixisaan tokko kan ijoollee Taayilaandii 12 god galaana rakkatee nyaataaf qorsa geessee deebi'uu jirtu. Ijoolleen tun guyyaa 9 dhabamtee eegee gotuun keessatti argamte ammoo agammaa achumkee ciiftu waan lolaan humnam dabsatee gargaarsii rakkiseef. Lubbuun argamuun waan tokko achi keessaa lubbuun ba'uun ammoo waan biraati. Ijoollee kana bira ga'uuf karra seensaa barbaaduun yeroo dheeraa dabarsan. Karri seensaa tokko qofatu jira. Balaan dho'insi deepoo qaanqee nam 19 jeeftee nama 40 madeessit Meeksikoo keessatti mootummaan man mi'a sun sirreessaa jedha akka seeran to'atan namni garii kan miidhame poolisii naannoo suni. Yennaa tajaajilli yeroo balaa qaqqabu dho'insi lammaffaa dhalate. Isa jalqabaa otoo gargaaruuf yaalanii inni lammaffaa uumamuun lubbuu isaanii dabarseera. Warri nu waliin hojjetanis madaa'aniiru. Boodii daandii xiyyaaraa Moozaambiikii hojiirra dhaaban ministeerri muummee kabiisuun buufata xiyyaara turraan daandiin xiyyaara sun rakkinni horii qabdu ta mootummaa. Gaaffii pireezidantiin eenyu jedhuutti durtaa paartii moromtoota Tanzaniyaa man hidhaa geesse. Julius Mtatiroon gaaffii sun karaa feesbuukii barreessinaan poolisiin pireezidant Magufuli arrabsee jedhe qabe. Nam hedduu dhiyoo tana waan akkanaatiif qaban Tanzaniyaa keessatti. Aslii guddaa galatoome.
Manni maree bakka bu'oota uummataa guyyaa kaleessaa dhaabbilee adda bilisummaa Oromoo, adda bilisa baasaa biyyaalessa Ogaadenii fi Gimboota 7 jedhaman shororkeessaa miti jedhee seera baaseera. Kunis seera waggaa 7 dura baasee bakka buusuun dhimma kanaan wal qabatee lammiileen kanaan dura maqaa dhaaba kanaan hidhaa seenanii turan maal jedhu kan jedhu gaafanneerra. Har'a miti xiqqoo ta'e hin beekan adda bilisummaa Oromoo kan mirga uummata Oromoo kabachiisu ijoollummaa koorraa kaasee hin beekan. Malee nuni shororkeessummaa yoo sunis yoo nurraa ka'e wanni hin qabu. Nurraa ka'uunsaa dansa bakka ka'e nurraa ka'uunsaa gaariidha. Garuu duraanis mootummaa abbaa irreetu akka saamichaaf isaaniif tolutti akka uummata Oromoo saamanitti anjeffatan malee shororkeessaa miti. Adda bilisummaa Oromoo akka shororkeessaa hin taane eenyuyyuu hin beeka addunyaayyuu hin beeka siigalee. Akka Oromootti olaanne seetu ka'uun sirriidha. Garuu ilmaan Oromoo eega miidhamanii biyyarratti faca'anii biyyoota ollaa keessatti mareedhaa keessatti eega tortoranii rakkoo guddaa keessa eegale booda ka'uunsaa walama gaddisa malee wanni sun ka'uun sirri. Damee waraanaa fi tikaa Itoophiyaa dhiibbaa dhaaba biyya bulchuuraa baasuuf caasaa waraanaa paartii keessaa baasuun barbaachisaadha jedhu namoonni dameewwan kanneen keessa waggoota dheeraaf hojjetan. Leetinant Jeneraal Baacaa Dabalee dameen tikaa fi humna ittisaa akkaataa heera mootummaatiin qajeellaan jijjiirama barbaadamuu fiduun danda'amaa jedhu Hamzaa Hussein. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad dameen tikaa fi humna waraanaa waggoota 12 darban keessatti akkaataa heera mootummaa irra taa'een uummata tajaajiluu manna aantummaa paartii siyaasaatiin qabameera. Ejjennoon dameewwan kunneenii kan mootummaa fi paartii siyaasaa dhufee darbu waliin jijjiiramu osoo hin taane aantummaan isaanii kan uummataa fi biyyaa akka ta'uuf jijjiiramni bu'uuraa akka barbaachisus eeraniiru. Kan hordofuun Taamaajoor Shuumiin humna waraanaa waliigalaa biyyatti Jeneraal Saamoraa Yunus, Jeneraal Saaree Mokonnin akkasumas Daayirektara olaanaa Ejensii Odeeffannoo Nageenyaa Insaa duraanii obbo Geetaachoo Asaffaa, Jeneraal Adam Mahmadiin bakka buufamuun isaanii dameewwan kunniin keessatti jijjiirama hedameef akka jalqabbii tokkotti fudhatamuu mala. Jijjiirama bu'uuraa wayita jedhamu gaaffilee jalqaba irratti ka'an keessaa waggoota 12 darban keessatti damee waraanaa fi tikaa aantummaa paartii biyya bulchuu keessatti hundee jabeeffate akkamiin toora kana keessaa baasuun danda'ama kan jedhudha. Humna waraanaa lafa Itoophiyaa keessa kan turan Leetinant Jeneraal Baacaa Dabalee akkaataa heera mootummaatiin dameen tikaa fi waraanaa paartii kamirraayyuu bilisa ta'uu qabaa jedhu. Namni humna tikaa poolisii fi humna ittisaa keessa jiru paartii abbaa fedhee promoot godhuu hin danda'u. Waraana keessatti paartiin abbaa fedhee seenee kakaasee miseensa naa ta'a jechuu hin danda'u. Seera kanatu qabe. Abbaa kana bakkatti deebisuudha riifoormii jechuun. Jijjiiramni barbaachisaan maalirraa eegalamuu qaba? Galmi isaa maal ta'uu qaba kan jedhu irrattis yaada qabu. Ammoo waan kana kaastee nama biraa bakka sana godhu inni mataa isaatiin tarkaanfiin kun tarkaanfii muummichi seeraa kan fudhate kun jijjiirama fiduudhaaf dhagaa bu'uuraa kaa'ee jechuudha. Jijjiiramni siyaasaa yeroo ammaa biyyattii keessatti mul'achaa jiru kan nama jajjabeessuudha jedhan dameen tikaa fi waraanaas haala sanaan jijjiiramuu akka danda'u abdii qaban ibsaniiru. Jijjiiramni biyya kana keessatti dhufe jedhee kan yaada jiru. Kana waan ta'eef humna tikaatii fi humna ittisaa kana keessatti jijjiirama ilaalchaa fiduun salphaa miti hin danda'amu. Ajajaa humna waraanaa duraanii kan turan Meejar Jeneraal Abbabee Takla Hayimaanoot dameen humna ittisaa fooyya'uu akka qabu xalayaa ministeera muummee duraanii Hayilamaariyaam Dassaalenyiif barreessaniin ibsanii turan. Paartii biyya bulchaa jiru Addawaawiif dahannoodha kan jedhamuun beekamu humni ittisaa fi tikaa jijjiirama bu'uuraa barbaachisaa ejjennoo jedhu har'as qabu. Imaammanni tikaa fi waraanaa erga waggaa 20 ta'ee kun irra deebi'amee fooyyeffamuu qaba. Erga ba'ee hin fooyyofne waan ta'eef rakkoo uumaa jira. Gorsaan damee tikaa fi waraanaa biyyaalessaallee akka haaraatti hundaa'uu qaba. Yakka yaalii fonqolcha mootummaatiin himatamanii mana hidhaa akka turanii fi dhiyeenya kana kan gadi dhiifaman akkasumas sadarkaan isaanii irraa haqamee ture akka deebi'uuf ministeera muummee Dr. Abiy Ahmadiin kan murtaa'eef Birgaadeer Jeneraal Asaaminoo Tsiggee waa'ee fooyya'insa damee humna ittisaa wayitan yaadu rakkoon jiru waan waraqaa irra taa'etu hojiitti hiikamaa hin jiru jedhu. Wanti barreeffamee jiru rakkoon qabu. Hojiirra oolchuu irratti garuu hanqinatu ture. Caasaan waraanaa gubbaadhaa hanga godaatti jiru heera mootummaaf kan waardiyyaa ta'an ta'uu qabu. Biyyaaf malee paartiif hojjechuu hin qaban. Gabaasa Hamzaa Hussein dhageenye waancaan addunyaa Raashiyaatti ammas adeemsifamaa jira. Duratti Faransaay 2-2 Uraagaa yeroo injifattu Beeljeem fi Biraaziil immoo taphataa jiru. Odeeffannoon dabalataaf gara marsariitii keenya bbc.com/afaan oromoo akkasumas immoo fuula feesbuukii keenya BBC News afaan oromoo hordofuu dandeessu. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa torban gaarii qabaadhaa. Gaariitti bulaa.